Now, let's talk for a minute about this concept of the accepted currency. What is the accepted currency in terms of Revelation? Mee amma waa'ee maallaqa naannoo sanitti fudhatamaa ta'e qofa fayyadamna. Yaada ja'urratti hundoonee haa haasofnu. Maallaqa fudhatamaa hoggaa jennu waxyiin wal qabsiifnee maal akka ta'e haa laallu. Miseensa amantii warra Rabbii tokkichitti amanuu keessaa tokko hoggaa taatan Yahudaa, Kiristaana yookiin Musliima yoo taatan nabiyyoota walirraa fuudhaa itti amantan akka qabdan hubattan. Kakuu moofaa keessa dubbii waa'ee nabiyyoota sadan gara xumuraarratti dhufan ja'amanii isiniif himuun hin danda'a. Yahyaan dura dhufa. Yesus Kiristoos lammaffaatti dhufa. Akkasumas sadaffaarratti gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu akeeka. Dabalataanis kakuu haaraa keessaa dubbii Yesus Kiristoos nabiyyii xumuraa hordofuu qabdan je'ee dubbates ni arganna. Isin hundi warri PSTV hordofaa turtan, warri barumsa Dr. Zakir Naik hordofaa turtan, kitaabban amantii Hinduu keessaa waa'ee dhufiinsa nabiyyii xumuraa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gad fageenyaan wayitee ibsa kannu arkitanii jirtan. Hanga ammaa maalirraa haasoyne? Tarii dubbii tana mataa qofa tuqaa irra dabruun kiyya. Waan yaanni na harkaa bittinnaa isinitti hin fakkaatin. Garuu amma mataa walitti isiniif hidhuun barbaada. Inshallah, we have agreed that the purpose in our life is to serve and worship Him. Fedha Rabbiitiin akkuma nuti uumama taanetti waan hundaa olitti ammoo uumaan akka jiru waliigallee jirra. Fedha Rabbiitiin kaayyoon uumamuu keenyaa Rabbi gabbaruu akka ta'e waliigallee jirra. Fedha Rabbiitiin karaan nuti Rabbi gabbarruun kitaaba isaa kan qajeelumaa waxyii hordofuun akka ta'e waliigallee jirra. Amma yeroo muraasa fayyadamnee Islaamummaan amantiiwwan amma dura turan cufa guutuu godhee gooloo buusaa isiniif ibsu ni jibbaadha. Waanin sirritti beekuun hin jalqaba. Sunis amantii warra Rabbii tokkichatti amanuuti. Yahudaa, Kiristaanaa fi Islaama. Macaafa keessaa dubbii himuun haa jalqabnu. Kakuun moofaan nabiyyoonni sadi wal duraa duubaan akka dhufan hima. Yahyaan kan jalqabaa Yesus Kiristoos kan lammeeysooti. Sadirraa lama yoo irrisne tokkotu nuuf hafa. Akkuma beekamu Yesus Kiristoos boodaan nabiyyiin dhufu yoo jiraate inni dhugaa jirtu himuu qaba. Tarii qajeelaan himuu baatus karuma ta'e wahiitiin himuu qaba. Dubbiin tun gara Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16 hanga 17 jirutti nu geessiti. Lakkoofsota kanneen irratti Yesus Kiristoos akka gara samii deemu dubbatee jira. Kunoo akkana jedhe. And I will pray the Father, and He will give you another helper. Ani abbaa kiyyanin kadha. Innis gargaaraa biraa isiniif kanna. Dhaamsi isaatis hanga xumuraa isin waliin tura. Inni hafuura dhugaatii jedhe. Mee amma hiikkaasaa dubbisuu dhiifnee kitaaba hiikamaa dubbiin tun irraa hiikamte irraa haa dubbifnu. Waan hin dubbadhu irratti sirriitti eeggannoo godhutti akkaan jiru naaf beekaa. Kitaaba jalqabaa yookiin orjinaala isiniin jechaan jiru. Macaafni orjinaalli yookiin kan jalqabaa jaamu amma hin jiru. Waan tanarratti dogongorurraa if eegaa. Macaafni amma qabnu afaan koinee Giriik jaamurraa hiikame. Yesus Kiristoos ammoo afaan Aramaayik jaamu dubbata. Namoonni macaafa barreessan ja'aman macaafa kan barreessan afaan Yesus Kiristoosiin dubbanneeni. Wanni amma jiru hiikkaadha. Wanni oriijinaal ja'amu hin jiru. Tahullee wanni gaariin if harkaa qabnu isa Giriik kana. Akkuma beekamu haasawa tokko afaan duraan jirurraa gama afaan birootti yoo hiikan dubbiin gariin hanga tokko ni dhokatti. Tahullee akkuma jenne kitaabni koinee Giriik kanneen jiran keessaa isa gaariidha. Something gets lost in translation. But as I said, it's the best we have. And what the passage says in Greek is allos parakletos. Afaan Giriik saniin wanni Yesus dubbate ja'amee barreeffame. Allos parakletos ja'a. Allos jechuun kan biraa jechuudha. Parakletos jechaan ammoo jecha parakleet ja'urraa argame. Jecha parakleet ja'urratti wal dhabbeetu jira. Parakleet jechuun maal jechuudha kan ja'urratti hedduu wal morman. Gargaaraa jaamee hiikamee jira. Dubbataa jaameetis hiikame kan jidduutti araarsu hafuura qulqulluu jajjabeessaa jaameetis hiikamee jira. Waan takka isinitti himuun barbaada. Jechama allos parakletos ja'u keessatti hiikaan jecha parakletos ja'uu waan fedhees yoo ta'e ammaaf bu'aa nuuf hin qabu. Jechi as biratti haalaan nu barbaachisu isa allos ja'u kana kan biraa jechuudha. Maaliif sababni isaa Yohaannis 1:2 irratti Yesus Kiristoos parakletos ja'amee ibsamee jira. Dubbii tana afaan Giriikiin dubbisaa. Afaan hiikameen hin dubbisina. Bakka tanatti nuti abbaa biraa dubbataa qabna. Yesus Kiristoos isa qajeelaadhaa ja'a. As biratti dubbataa kan ja'ame afaan Giriikiitiin parakletos ja'amee barreeffame. Kanarraa maal argan? Yohaannis 1:2 irratti Yesus Kiristoos parakleet ja'amee ibsamuusaa arganna. Kana booda Yesus Kiristoos eega ergama isaa xumureen booda parakleetiin biraa yookiin allos parakletos ni dhufa je'een nuuf hime. Kanarraa maal arganna ree? Yesus Kiristoos yoo nabiyyii ta'e kan biraatis isa boodaan ni dhufa jechuu nuuf akeeka. Nabiyyiin biraa ni dhufa jechuudha. That at the end of his mission, following his mission, another paraclete
Allos Parakletos will come. What is the obvious conclusion? Whatever Jesus Christ was, a prophet, he is telling of another to come, another prophet. Does it not make sense that when we are told in the Old Testament of 3 prophets to follow, when we find kakuu moofaa keessatti nabiyyoota sadi akka hordofnu ajajamnee san keessaa nabiyyoota lama kakuu haaraa keessatti eega arkanne lamaan keessaa inni boodarraa yookiin Iyesuus Kiristoos ammoo kan biraatu na boodaan dhufa je'ee eega dubbate waxyii akka sansalataatti wal qabate tan hordofuun dubbii fudhatamtuu mire nabiyyii xumuraa kan kitaabban isa dura jiraniin dhufiinsisaa himame nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fudhatuun hordofuun hin barbaachisu ammaas irra deebiitiin isiniif hima kakuu haaraa wayita laaltan jechi paraklit jedhu kun yeroo 5 qofa barreeffame iddoowwan 5 san keessaa tokko kana ja'a inni dhufu sun maqaa Yesuusiif ulfina kanna inni hafuura qulqulluudhaa ja'a yeroo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lubbuun jiran sanitti adawiin isaaniitu maqaa as-saadiqul amiin jedhuun isa beekan nama dhugaa amanamaa jechuudha islaamummaan amantiiwwan dachii tanarra jiran keessaa amantiiwwan gurguddoo jiran keessaa amantii Yesuus Kiristoosiif akka nabiyyii rabbiitti kabajaa isaaf malu kannite even his enemies knew him by the title of as-sadiq al-amin, the truthful, the honest. And Islam is the only religion, it's the only major world religion that honors Jesus Christ as he deserves to be honored, as a prophet of Allah. I am a doctor. Ani doktor barumsa medicine keessatti dubbii himamtu takka qabna wayita sagalee gulufa qottee beeladaa dhageysan waa'ee fardaa yaada waa'ee harrediidoo hin yaadina dhukkubsataa tokko qorattanii ragaaleen hedduun dhukkubni nama kanaa kana ja'anii yoo isinitti himan waan ragaan isiniif hime san fudhaa waan biraa waan haaraa waan amma dura arkamee hin beene barbaaduuf hin dhama'ina yoo sagalee gulufaa if boodaa dhageysan waa'ee fardaa yaada waa'ee harrediidoo hin yaadinaa ja'a waan dubbanne kanaaf gudunfaa tokkootu jira sunis gudunfaa gara jannataa nu geessitu karaa hedduun dhugaa balaaleffatu ni danda'ama karaaleen ittiin balaaleffatan sunniin hundi gara jallinaa nama geessan xurreeleen jallinaa sun hundi ammoo ibiddatti isin geessan yaaboo waan dhugaa ta'e fudhaa waan ifa ta'e fudhaa jireenya keessanis ifas irratti qajeelchaa seenaa guyyaa takka mudattiin isiniif hima yeroo takka feestivaala cabbiin soodduu dalaganii nama daawwachiisan tokko irratti hirmaadheetiin ture tarii hedduun keessa waa'ee kanan beeytan biitti teessan haalaan uwwitu waan taateef cabbiin siidaa tolchuun hin mijjooytu garuu biyyoonni gariin soodduu cabbii qabu bakka san yeroo lafti qabbanaa dhayin bakki sun lafa balloodha siidaa cabbiirraa dalagameen guuttamte cabbiin takka boca makiinaa fe'umsaa akka qabaattu godhamtee tolfamte ija teessaniin laaltanii makiinaa fe'umsaa akka taate himuu ni dandeessan goommaa qabdi marii qabdi gaarii qabdi namuu akkanumatti ilaalee makiinaa fe'umsaati jedhee himuu danda'a namni na wajjin jiru tokko kitaaba daawwannaa if harkaa qabaachuu ture inni kitaaba sanirraa laalee kun baabura duriitii naan jedhe anis maal jechuutti jirtaan jeen innis deebisee kitaaba daawwannaa irratti wanni kun baabura akka ta'e ibsamee jiraa naan jedhe anis deebiseetiin kitaaba dhiisii ijateetiin laale kun makiinaa fe'umsaati makiinaa akkanaa hedduu karaa irratti garree jirra tun makiinaa fe'umsaatiin jeen innis deebisee lakkii asirratti baabura ja'amee barreeffamee jiraa naan jedhe wal mormine era naanneesseetiin makiinaa fe'umsaa ta'uu wantoota mul'isan hunda isa agarsiise namni ijaan hin garreehu harkaan qaqqabatee makiinaa fe'umsaa akka taate himuu ni danda'a namni kun garuu ijaan argutti jira xumura irratti akka tasaa tahee namichi siidaa cabbii san boce nu biraan wayita dabru osoo nuti dhimma kanarratti wal morminu nu arge innis ogeessa boca san dalage akka ta'e nutti hime anis yaaboo mormii teenya tana meenuu furi wanni kun baabura moo makiinaa fe'umsaatiin jeen innis wal mormii teenya ajaa'ibsifachaa jalqaba an baaburaan hojjedha je'eetiin jalqabe sun waan warri sagantaa tana qindeesse kitaaba irratti qopheesse garuu xumura irratti yaada kiyya jijjiireetiin makiinaa fe'umsaa dalagee nun jedhe namichi na waliin jiru an ammallee wanni kun baabura akka ta'ettiin amanaa naan jedhe nuti amma namicha waan san dalagetti haasawaa jirra ija teenya tanaan waan namichi sun harka isaatiin dalage arkuu dandeenyee jirra yaaboo anaaf jechaa miti ifiif jechaa miti maatii teessaniif jecha firaa fi aalii isiniin duuba dhufaniif jecha ilmaan keessaniif ilmaan keessaniitiif warroota isiniin booda hanga guyyaa qiyaamaatti dhufaniif ja'aati dhugaa ija teessan dura jirtu fudhaa qur'aanni waxyi rabbii guddaa Allah biraa buufame nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii kan xumuraati yoo dubbii tanarratti shakkii qabaattan rabbiin keessan akka isin qajeelchuun kadha rabbiin uume kadhaa jecha kana fayyadamaa uumaa keenya ja'aa qalbii qulqulluun kadhaa akka gara amantii dhugaatti isin qajeelchu isa kadhaa baradhaa Peace TV daawwadhaa
chaanala sammuu teessan banee isin kunuunsee gara karaa haqaatti isin qajeelchu hordofaa. Waan bakka tanatti hin afeertaniif isiniin galatoonfadha. Haasawa kiyya kanumaan hin goolaba. Any doubt about this message, pray to God for guidance. Pray to our Creator. Just use that term. Pray to our Creator with sincerity, asking Him to guide you to the religion of truth. Study, watch Peace TV. Stay tuned to the channels that will broaden your mind and improve you and guide you to a good end. And I thank you very much for welcoming me here. That concludes my talk for tonight.